fayyaa wal hormaataa yookaan reproductive health hawaasa keenya keessatti dhimma itti hin bu'amne akka saalfitti kan laalamuu fi kan irratti hin dubbatamnedha. Haa ta'u malee rakkooleen fayyaa sirna wal hormaataa yookaan reproductive health wajjin wal qabatan hawaasa keenya sadarkaa garaagaraa kan miidhaa jiran ta'uun ni beekama. Kanuma bu'uura godhachuudhaan qabxiilee ijoo sirna fayyaa wal hormaataa wajjin wal qabatan irratti suluudaan sagantaa bal'aa qopheeffannee dhufaati kan jiru. Keessumattuu dhimmoota qorannoo fi madaallii gaa'ila duraa fi ulfa duraa maloota ittisa ulfaa kan uumamaa fi kan namtolchees akkaataa fayyadamaa waliin hordoffii yeroo ulfaa taasifamuu fi qabiyyee isaa paakeejii guutuu waliin mallattoolee yaachisoo fi rakkoolee fayyaa yeroo ulfaa mudachuu danda'an maloota ittisaa waliin rakkoolee fayyaa sammuu ulfaa fi da'umsa waliin wal qabatanii haadhota mudachuu danda'anii fi maloota ittisasaa qophiiwwan da'umsaaf godhamuu qaban maloota da'umsaa ulaagaalee bu'aa fi miidhaa isaanii waliin hoosisa harmaa fi kunuunsa daa'imaa tajaajila da'umsa boodaa qorannoo fayyaa harma dubartoonni ofii isaaniitiif godhan takkaahu breast self examination ittisa kaansarii fiixee gadaamessaa fi qorannoosaa maseenummaa fi gogeessummaa yookaan menopause irratti sagantaa bal'aa qabannee dhufaati kan jirru. Kanuma bu'uura godhachuudhaan isinis chaanaalii keenya like share subscribe gochuun hubannoo fayyaa keessanii guddifadhaa isiniin jenna.